warri kaan ilkaan isaanii addeeffachuufi warri kaan immoo mukuu itti ba'uufi warri waan ilkaan keenya jabeessuuf rigannaa jedhanis jiru. Shamarran Booranaa biratti garuu ilkaan rigachuun araada fakkaata. Araada miidhaginaa amala ganamaaf galgala isaan irraa calaqqisu. Mala aadaatiin ilkaan rigachuun har'an jalqabne iddoo hundatti walqixa beekamuu baatus biyyaa biyyatti qofa osoo hin taane baadiyyaa magaalatti illee ilaalchiif itti fayyadamni rigaa ilkaanii gargari. Keessumaa mala aadaatiin ilkaan rigachuun kun magaalaatti hafaa dhufeera. Baadiyyaattis yoo ta'e hanga duriin ga'u. Jireenya ammayyummaaf saamunaa ilkaaniitti fayyadamuu jalqabuun rigaan mala aadaa akka irraanfatamuuf sababa guddaadha. Booranatti garuu ilaalchi rigaa mala aadaatiif jiruu fi itti fayyadamni isaa kan kaleessaaf kan har'aa waluma fakkaata. Booranatti dhalaaf dhiirri hunduu rigaa afaaniin dhaban. Kan magaalaa jiraatus yoo ta'e saamunaa ilkaaniitti fayyadamullee rigaa aadaa kanarraa hin fagaatu. Kun aadaadha. Ilkaan keenya rigachuun qulqulleeffachuuf afaan keenya akka isaan kun hin taaneef rigannee ilkaan keenya muka garoo gaaraa murannee heeruuf rigachuu dandeenya. Akka wanni tokkollee irra hin ta'in ilkaan keenya qulqullina isaanii eeggachuu akka wanni tokkollee irraa nu daranyu rigaa murannee bisa cufa rigachuu dandeenya. Qulqullina isaanii akka eeggannuuf akka ilkaan keenya kun waan mo'anneef rigannee midhaafannee isa cufsaati bisu cufirraa rigannee riga murannee rigannee qulqulleeffachuu dandeenya. Rigaanii naannoo keenyatti akka aadaan ilaalama. Aadaa jechuun akka waan yeroo hedduu kastamaa ta'e itti namni itti fayyadamuuti jechaan yeroo guyyaa isaati hunda nama wajjin jiraata jecha akka uummataan addaan hin baay'isu. Ole oye tío ole oye, nika pure tío nika karo, akambori kudola akaro, akaro nika nene, akambora tako mane, amatiye ina amatiye, wakiro betu kani, sanji na matakina, mati tibrati polo nakine, bala na pepa yaro nya. Aadaa shamarran Booranaa ittiin beekaman keessaa tokko rigaadha. Alaamanatti shamarran Booranaa rigaa afaaniin dhaban. Rigaa waliin kan adda ba'an wayita nyaatanii fi wayita rafan qofa. Baay'inaan ammallee isiin mukaallee baay'ee keessa qajeelaa fi midhaagaa cululuqa tokko ta'ee ammallee akkasuma ta'ee yeroo ulatanillee ni nurgaa gisee ilkaaniin immoo rigatanillee ilkaan akka malee nama addeessa jechuudha. Baay'inaallee ammallee muku baay'ee bareedaa qoo ta'ee fi ammallee akka malee gisee iddoo ilkaaniin rigatanii ilkaan namaa qulqulleessa akkasuma ta'ee gisee namni afaan namallee midhaasa jechuudha. Keessi afaan namaatiyyuu nurgaa ilkaan nama akkasuma hin addaatanii jechuudha. Sabab suniif kan ta'e agaggaroo sun filatan jechuudha mukaallee keessa. Amalli isaanii rigachuurraa wal fakkaata. Rigaan isiillee gaggabaaba dheeraallee miti. Rigaan isii hulleen gaggabaaba. Gaggabaaba ta'e yoo rigattullee Kisun cufummaa rigatti tokko rigatee tokko lakkiftu cufa rigataa yaa tanirra wal fakkaata gabaabinna riga gaggabaaba murattu akka riga jaarsaa dheeressitu akka riga ijoollee kuuchuu dargaggoon dheeressitu rigaan isii gaggabaaba tan cufaa wal fakkaata. Shamarran Booranaa yeroo hedduu ilkaan isaanii adiidha. Kanaafis namoonni sababa garaagaraa himu. Sababoota kunneen keessaa kan yaada namoota baay'ee wal fakkeessu ilkaan isaanii waan aannaniin guddataniif addaata kan jedhudha. Maarree nama ilkaansaa yookaan ilkaanshee addaatuun aannan fakkaata jedhu mitiire kunis kanumarraa ka'eet jedhame ta'a. Ilkaan aannanitti fakkeeffamus kan addaatuu fi kan bareedudha. Baay'inaan shamarran uummat baadiyyaa kunini hundinuu wal fakkaate jechuun cuftinu yeroo gartuu yeroo karaa guldeemtullee ijoolleen dubaraa riga rigachaa deemti muka riga sun harkaan qabne qaxxeettee deemuu dandeessu. Gisee qoraan deemtullee isin gisee horiitti faa guldeemtullee isin gisee sun cufaayyuu bakka ilkaanum rigattee jechuudha malee rigatti. Aananii iddoo ilkaanii jabeessan isaan jabeessan dhugumaanuu hin beekna waan nyaatan tokko irratti akka isaan jajjabaatan hin beekna. Immoo lafa ilkaanii jabeessan mana addeenni bareedummaan dhalatanii haa fedhu aanan dhugulleen kalkaan naddaanillee ni jira immoo haa taatuti
ilkaan xuraa'uu dhowwuutti addeessa. Ilkaan xuriin irrinteen yoo qaraa ilkaan adii dhalatte eegi xurii hin qabne ilkaan guddoo diimachuu hin danda'an. Hin dhalataniin ilkaan diimoo. An jechuun muka hedduun gisee rigatanii dansa kan ta'e yookiin amaan faalleen jiraachuu danda'a, haadhaa faalleen jiraachuu danda'a. Muki kun immoo ilkaan namaallee gaarii ta'ee yeroo ati rigattullee akusittillee nadhaa'u mi'aa ta'ee akkasuma ta'ee ammallee ilkaan kan keetillee gisee ati rigattuun hin addeessa hin bareechise jechuudha. Ammallee akkasuma ta'ee gisee wanneettu afaan kan keetii fi baay'ee bareeda jechuudha. Ammallee ilkaan kan keetillee baay'ee qoodansa ta'ee fi suniin rigatan jechuudha. Rigaan faayidaan rigaan qabu ilkaan ittiin addeeffachuuf maan jennaan bareedina namaa keessa tokko addeen ilkaanii waan ta'eef namni tokko ilkaan dhuffachuu hin dandeettu yeroo haasanillee hin mul'ata yeroo kofaltus hin mul'ata waan ta'eef addeen isaatiif kan ittiin rigatamu rigaa. Ilkaan isa jechuun baay'ee walitti dhiyeenyi qaba. Jalqabumayyuu yeroo ilkaan guddatanii ilkaan akkuma lafee biraacha qaamni lafee qaama keenya hunda aannan keemikaala of keessaa qaba. Keemikaalota adda addaa sun keessa ayireenii fa'aa maani waan adda addaa jira ilkaan sun fayyadamu. Yeroo jalqaba ilkaan guddatan sana ayireen sun ilkaan sun yoo keessee guddin divilooppmentii ilkaan sun sirriitti finaansi godhese haal sirriitti amma yeroo ilkaan jajjabaa laafaa maani waan adda addaa qabaachuu danda'a. Kun amma ilkaan isa gubbaa qaama isa gubbaa sana jecha inameen haydha. Inni suni jajjabaa ta'uu akka inni sirrii jabaatee sirrii diviloop ta'uu haa godhu ayireen keemikaala aannan keessa jiru sana. Inni yeroo divilooppmentii gizee jalqaban ilkaan ba'uu jalqabanii sanaa fi yeroo isaan guddachuu jiran sanas keessa inkorporeet godhaa waan deemuuf baay'ee faayidaa qaba. Ilkaan jabeenni isaatiif baay'ee faayidaa jechuudha. Hola que estambule bocaya amma hole amma diye martin bora irreeshu bayya amma hole amma hoya hola ke mugni hundi ilkaan rigachuuf hin oolu. Yeroo baay'ee mugni rigaaf filatamu kan hin ciccinne yookaan kan hin caccabnee fi foolii gaarii qabudha. Godina Booranaatti mukeen irra caalaa rigaa ilkaaniif filataman aadee fi agaggaroodha. Ni jira innis yeroo iddoo ilkaan rigaan ilkaanii kun faayidaan isaas meekaanikaalidha jechuun waan sun xaragee dhabamsiisuu malee yoo keemikaala adda addaa egaa muki sun of keessa qabu illee malee mostly bakka meekaanikal faakshinii qaba jechuudha waan sun xarageetiin qulqulleessu. Kanaafuu inni akka sirrii sooftii yookaan biristiin wanneen biraashii amma ilkaan isaa qabu biruushii sanicha ka saayintifikaanii suni isa wantiidha ka jajjabaata yookaan ka laafa yookaan maan akkasii jira. Haaluma suni inni muki sunis kan hin ciccinne kan lallaafaa sirriitti waan sun keessa seenee yookaan guddaas sirriitti dhalaguu danda'u taate baay'ee filatamaa jechuudha. Kanaafuu warri keemikaalota muki sun keessa qaban irratti baamalee walam wastu biasa faydaan isaanii amma hedduu kan hin beekaa agaggaroo aadee iddaa garsee maal akkas jedhamu hundi baay'ee gaarii baay'ee namatti tola fooliin isaanis gaariidha. Ammas ciccitanii wanni maal isaa erga si waraanan keessa seenanii ilkaan lamaan gidduus baay'ee xaraguuf barbaachisa. Kanaafuu baay'ee hin tola jechuudha. Bu'aa qaba. Gam gaa'el isaaniitti intala amma walamirra kaanii gaa'elii walamirra kaa'uu hin danda'a. Bira bareedummaa nafsisii amalummaa gaarii qabaattee tanalleen amalummaa gaarii qabdi bareed haadha laalanii abbaa laalanii intaltee beduu sun amal dansaa qabdi jedhanii baay'ee bareeddii jedhanii bareedummaan isii suni wanni hawwatu ilkaan kanaani rigatee midhaafattee garasillee gargaa'el isiilleen waan in harkisa waan achi harkis qaba gargaa'ela guu in harkisa bareedummaaf. Aburanii dhiyooti fuudhanii biyya fuudha dadaati fuudhanii aguntutaa dubbatti bubbuta olee wayyee xiyyoon olee wayyee dhiigaa muree xiyyoon gaggaroo maqaan boorii godolaa. Booranatti ijoolleen dargaggoonni ga'eessonnii fi manguddoonni hunduu rigaa afaaniin dhaban. Aadaan ilkaan rigachuu kun umuriin hin daanga'u garuu gosti muka ittiin rigatanii umuriif saalaan gargar ba'a.
am rigaani walama rigaani ilkaan fi xam daafachu rigaani ilkaan fi xam daafachu tokko kana rigaani mo ada qabullen qaba jaarsi biratti rigaan ada qaba ade rigati jaarsi amma ade sultan amma ade kunni mukke sayu ade dani maka qabti adan jaarsi boranaatu ade tan rigat kan rigati jaarsi jun qabda dubramiti jaarsa rigat hunam yomo rigaale jaarroti khorduntu yoo gar harabintu lakamata hedabati ade jaarrotu nam gar jaarsa gula rigat mare dargaggoolleen baay'ina rigat waadetan jaarsa dargaggoolleen mu rigat qabte andara khedani andara rigat dargaggool jolle huuch faydani tunam riga jolle huuch agan dheeratin maka nicho tana kan dheerata jolle huuch alla jaarsi rigat dubartiin rigat dubartiin agaggaro rigat dubarti agaggaro rigat agaggaro da sirballeen dhaatti agaggaro tan dubarti sirballeen dhaatti agaggaro riga mana mudidda intal warjidda mana jala jiddiyetti agaggaro sirba kasin dhaatti ini baay'ee bareeda inni dhaaga inni urgaamu kisu agaggaro dubarta kasin dhaatti riga siit riga dubrata agaggaro iran ne dowan qabamo dowan qabu namu dowan qabu mare akade sun maadeen riga jaarsa riga dhiira male dowan qabu male riga dubartii tagaggaro ilkaan isiin daasa xuriin tok bakteeriyaan tok wani tok irgalin dandeetu guyyaan yoo bisaayyaat yoo qoraayyaat mata finni dhaafat dubartiin teen akka guddaa waan finni dhaafat dubartiin teen midhaagum sun immoo tokko midhaagum waan tokko midhaagumti bareedummaan tokko ilkaan sun yoo dura caqanille yoo dura xuraanille ilkaan sun bareechummaa dura yakkan tanaaf agaggaro sun ingise cufriga aadeen teen namo teen huna aadeen waan jaarsaata wanti karaa fayyaatiin qabu baay'eedha jalqabummaa jalqabne qulqullina afaanii eeguuf gaya guddaa kan taphatu rigaal kan rigatan sana innis akka haalli qulqullina eeguun wantoota adda addaa nyaata adda addaa qaama kee afaan keessa kuufamanii balleessuudhaan baakteeriyoota adda addaa nyaasuun wal qabatanii ilkaanii jalatti irga irratti kuufamuu danda'anii dhabarsiisuu tokkoffaan ichaadha. Ittaansuudhaan infekshinii adda addaa qaama afaan keessatti uumamuu danda'an fakkeenyaaf alserii adda addaa waan baakteeriyaan infekshinii adda addaa viral infection waan iddoo keessatti uumamuu danda'u inni carraa inni kan rigaan kan isin jechuudha carraa isin isa akkasumas infekshinii fakkeenyaaf onneesis yeroo iddoo amma yeroo iddoo fookasiin isa fulaanii irraa jalqabu afaan irraa ta'uu danda'a wanta akkasiis jira carraa sunis ni dhiyeessa jechuudha dhukkuboonni qabamuuf carraa ni dhiyeessa intraoral infection yeroo iddoo waan sanaaf risk factor waan ta'eef jechuudha inni kan biraas yaa dhukkuboota adda addaa chronic disease akka dhukkuba sukkaaraa dhukkuba akkasiis namooti qabanii qulqullina ilkaan isaanii sirriitti eeganii afaan isaanii sirriitti eeganii carraan jechuun riskii waan sunii xiqqoo ni dhiyeessa jedhamee sunis yaadama. Kan biraa foolii afaanis guddaanis jechuudha. Foolii afaanis ilkaan keenya riganneetiin afaan keenya qulqulleessine sirriitti eegachuu dandeenya. Kan irraa hundaa'uun bareedinaafis. Ilkaan rigachuun faayidaan isaa bareedina yookaan addeenya ilkaanii qofaaf miti. Fayyummaa ilkaanii fi afaan namaafis gaariidha. Akkuma gosti keemikaala saamunaa ilkaanii keessatti argamu qulqullinaaf jabina ilkaan namaatiif gaarii ta'e keemikaalli uumamaan muka ittiin rigatan keessa jirus fayyummaa ilkaanii fi foolii afaaniitiif gaarii akka ta'e himama. Riga ilkaanii innis akka mata faayidaa mataa fi danda'e qaba. Riga ilkaanii wanni saamunaa ilkaanii. Riga suniin waliin walti makameetuma faayidaa fida. Jechuun inni keemikaala adda addaa of keessa qaba. Antibacterial effectiin qaba bakteeriyaa adda addaa lower godhicha nisa population bakteeriyaa afaan sun keessa jira. Lammeessoon keemikaala adda addaa ilkaan keessa makamee ilkaan sun jabeessuu danda'u. Waan akkasii of keessa qaba. Keemikaalonni sunni
achi keessa waan jiraniif ilkaan sana akka inni jabaatee keerisii wanni yookaan bakteeriyal infekshinii kanaaf rizistaanti ta'uu godha jechuudha in jabeessa. Kanaafuu innis baay'ee gaariidha. Sun yoo wal bira qabne aadaatti yoo wal bira qabne buruushiin inni raaberii sun ka wanni qophaasuun wanni barbaada manoota akka itti haala ittiin qulqulleeffatan barbaachisanis haala ittiin amma teknikii itti buruushiin teknikiidha san barbaada. Yeroo hedduu namni buruushiin teknikii hin beekne ergi isaanii itti wanni ta'edha. Waraanaa yookaan madeessaa haala sanaan rakkoo adda addaa fiduu danda'a. Yoo amma uummata buruushiin teknikii waan adda addaan baratiin kan laalle sunis filatamaadha. Buruushiin itti wanti saamunaan ilkaanii garuu faayidaan isaa akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Akkuma ijoolleen baadiyyaa biroo hibboo taphachuun oduu durii walitti mukuu ba'an shamarran Booranaa yeroo kophaa ta'aniif lafa fagoo deeman ilkaan isaanii kan yeroo biroo caalaa akka rigatan himama. Kun immoo akka isaan caalmaatti amaleeffatan isaan godha. Fakkeenya yoo ganam kaatee ilkaanii fi irrii birra kaatee ilkaan kan kee riganneeyyuu afaan namaa foolii qaba. Tokkoffaa foolii suniyyuu akka inni baru tochuu fi ganam kaatee riga rigatte. Yoo ati riga suniyyuu rigatin akka waan biraatti sitti dhaga'amaatiyyuu keessa kan keetiyyuu gaariin sitti hin dhaga'amu waan ta'eef rigaatti fayyadamu. Kan biraa ammoo jaarrolee illee akkan jetti. Dubartiin yeroo baay'ee maatii waliin haadha abbaallee waliin taphallee maanillee waan hin qabneefi maan taati rigaa rigatti ceekoof ofiin dhuwarteedha. Maani yoo rigaa rigattu yoo kophaa teentullee rigaa rigatti yoo qoraan dhaxxullee bishaan dhaxxullee rigaa rigatti. Kun ammoo akka ilkaanii si addaatuuf kaan ammoo akka ceekoo ofiin dhuwartu jedha. Jalqabumayyuu yeroo ilkaan guddatanii ilkaanii akkuma lafee biraacha lafee qaama keenya hunda aannan keemikaala of keessaa qaba. Keemikaalota adda addaa sun keessa ayireenii fa'aa maani waan adda addaa jira ilkaan sun fayyadamu. Yeroo jalqaba ilkaan guddatan sana ayireen sun ilkaan sun yoo keesseen guddin divilooppmentii ilkaan sun sirriitti hinaasa godhe haal sirriitti amma yeroo ilkaan jajjabaa laafaa maani waan adda addaa qabaachuu danda'a. Kun amma ilkaan isa gubbaa qaama isa gubbaa sana jecha inaameen fayyadamu. Ini suni jajjaba ta'uu akka inni sirrii jabaatee sirrii diviloop ta'uu haa godhu ayireen keemikaala aannan keessa jiru sana. Inni irrii divilooppmentii giza jalqaban ilkaan bahuu jalqabanii sanaa fi yeroo isaan guddachuu jiran sanas keessa inkorporeet godhaa waan deemuuf baay'ee faayidaa qaba. Ilkaan jabeenni isaatiif baay'ee faayidaa jechuudha. Mala aadaatiin ilkaan rigachuus ta'ee mala ammayyaatiin dhiqachuun fayyummaadha.